Seerri mana isaanii hedduu natti ulfaatullee wal bareediitiin jira. Guyyaa takka osoo niifin kutaa kiyya keessa taa'uu jiruu michiyoo maqaan isii Nawwaal jedhamtu kutaa kiyya dhufteen. Nawwaal tana jaarsa kiyya obboleessa isaa kan irra guddaadhaa jaartii isaatii isiin tun garaa qabdi. Ijoollee lama gurguddoo illee ni qabdiin. Achi booda dhuftee naan jette maaliif gabbutee kan wajji maaliif dalagaa hin daleene aroosittiidha osuma jaanii aroosittii taateetuma if irraanfatee kootuuti gabbuuti. Nu wajjin dalagii maal naan jette anilleen hayaa jeeniitiin arraan tana maaliin godhaan jeen kuusa naan jette arraan tana ati laaqana godhe naan jette laaqana ammaasis sa'a hin dabarsin sa'aadhaan sa'a akkanaa jettee sa'a himtee fi sa'a akkanaa bira hin dabarsin. Yoonii fi sa'a san bira dabarsite siititu irraa masuula. Abbaan manaa sa'a akkasiisan dalagaa irraa gala sa'a sanitti yoo nyaanni qophii ta'uu baate namni nyaata mana kanaa nyaatu hin jiru jettee hayaa jeeniitiin anilleen gabbu'ee kushinaa seenee nyaata godhu eegalee. Anaa kushinaa keessaa nyaata godhu jiru tokko obboleeyyan jaarsa kiyyaa tokko jira xiqqaa tokko kan maqaan isaa Jaafar jedhamu. Maandooriif waan akkanaa kana fayyadamaa nama sirriitti miti inni abbaan mana kanaa Sheekh Maxayuubii jedhama. Ijoolleen isaatillee ijoollee gaggaariidha innillee nama sheekaan garuu xiqqaa Jaafar jedhamu kanaatitu iyyaala. Achi booda kushinaadhaan natti seenee iyyeetiin rifadee kushinaa keessaa gabbahee achi booda maamaraadiyaa fi haboontiyaa fi abbaan dhufanii qabanii tumanii irraa oofanii nyaata godhee guyyaa duraatiif nyaatallee sirriitiin godhee sa'aan osoo hin gahiniin waa hunda qopheessee naaf milkaa'ee jira. Akkasittiin ijoollee shamarran mana jirtu wajjin daddalaguu eegalee nyaata wajjin goggodhuu eegalee yeroo san ulfa ji'a lamaatiin garaa qabu ture. Jaarsa kiyyaafillee himee jiruun ati xiqqishoo naaf booyyaawaa dhufuu eegalte. Guyyaa takka osuma miizara tatteenya nyaata nyaachuu jirru fallaah kan jedhamu tokko obboleessa jaarsa kiyyaati irra guddaadhaan jaarsa kiyyaarra jaartiin isaatillee Nawwaal jedhamti. Ijoollee lama qabaa jaartiin isaatis garaa qabdi. Naan jee halee mana keessaniin dhaqee ummaan teetii fi abbaan kee akkana si gaggaafatan naan jee anilleen hedduu gammadeetiin ummaan teetii fi abbaan kee nagee qabanii jee gaafadhee obboleeyyan kiyya hoona sin gaafanne hin jeen obboleeyyan keetilleen salaam nuuf jiini naan jee garuutu ummaa teetii fi abbaa keetii sirri na gaafatee naan jee hayaa jeeniitiin ani garuu ni ajaa'ibe jette maaliif ijoolleen habooti yaa takka illee nu bira dhufuu hin turre jette fallaah dhiiroo maaliif mana keenya dhaqee jettiin ajaa'ibe jette. Achi booda ammasillee guyyaa biraa osuma miizara tateenya nyaata nyaachuu jiru halee mana keessaniin dhaqee ummaan tee borusi biraan dhufa siin jettee naan jee daransuutiin shakkee jettee ani maal mana keenyaa godha maaliif gizee hunda mana keenya dhaqa jee. Achi booda waan hin bare obboleessa kiyya guddaa Caasimii fi fallaah kun maallaqa sheeringii walitti idaataniitiin hojii takka hojjechuu turan obboleessa kiyya guddaan kun fallaah maallaqa hin qabu jeeniitiin obboleessa kiyya guddaan Caasim kun makiinaa gurguree maallaqa itti idaate. Fallaah kun maallaqa inni itti idaate san achi barabbareetiin nyaateen osoo ittiin idaa'in achi booda maallaqa kanarratti wal qabuu turan fallaah kun gizee hunda mana dhaqeetiin firraa sossomaan Caasim kanaa akka inni as mana kana dhufee hin dhageenye namni mana kana jiru akka hin dhageenye mana keenya dhaqee gizee hunda firraa sossoba. An garuutu kana hunda quban qabuun ture. Dubbiin obboleessa kiyyaati fi tan fallaah hammaattee dubbiin isaanii bakka guddoo geessee guyyaa takka osuma nuti mana jirru obboleessi kiyya qawwee furatee fiigaa dhufe xiqqaanis hojii deemuu jira ture Caasimii fi Haazim fiigaa mana dhufanii achi booda obboleessi kiyyamee fallaahis jira qawwee samii keessatti ol qabee dhaheetiin fiigaan hundinuu baareenii fiigaa hularra dhufne jette mee fallaahis jira qootuutii naaf gabbee maallaqa kiyya qootuutii naaf kan ijeen hukusan adeerri Sheekh Maxayuubiin abbaan fallaah kun gabbahee sosobuu eegalee adeer anaatitu irraa siif fuudha waan ati feetu hunda anaatitu siif godhaa maalee rakkoon tas gabbaahee qawwee firraa lafa kaayijeenii sosobuu ture. Achi booda fallaah gabbaheetiin obboleessa kiyya akka tuffii takkatti itti haasoo eegaleen ani maallaqa wayiin si hatee sarraa fudhadhe ati gowwaadha waan takkallee hin beektu ayilitii ani maallaqa sarraa fudhadhe maal akka nama humna qabu ta'e wanni jettee ati haasoo tuffii tokko itti jiran obboleessa kiyya aaree tumutara takka qawwee bane jettee nu hundatti hoggaanii fi qawwee bane booda fallaahitti xiyyitii sadiititu isaa itti bu'een bakka sadii dhahame ammaasis Sheekh Maxayuubii abbaadhattis xiyyitii takkaatu bee miccoo xiqqishoo takkaatu jiraan tan jaarsa kiyyaa Qaanzal jedhamtu maqaan isii isiniif himeetiin jira ummaan isii tan dhabamte san isiidhattis xiyyitiin ni buutee obboleessi kiyya hoggaa arge bootaan hundi bakki hundi dhiiga qofa hoggaa taate obboleessi kiyya hoggaanii fi arge fiigaa qoteen kaanis jala fiigaa qotanii manatti hin galle ummaatii fi abbaa kiyya fuudhanii kaanii baafatanii qotan. Ummanni hundi manni guutuun iyyuu eegalaniin ummata dhahame kana hoggaa lallaalan isaan hundinuu gaggabanii jira waan ta'eef akka isaan lubbuun jiranii fi akka du'an hin beekne ummanni dhiiraa guututu
fuudhanii mana haakimaa kutan mana keessatti warra shamarranii qofaatitu hafeen achi booda iyyuu eegalan isaan hundinuu warra shamarranii mana keessa jiru. Ummata dhahame hoggaanii fi fuudhanii mana haakimaa geessan. Abbaan lubbuu keessa jirti ture garuu utuu gisee akkasitti mana haakimaa geessan daqiiqaa 10 booda lubbuun keessaa baatee warri lamaan kan garuu reefka turan gisee mana haakimaa geessanu. Hoggaanii fi dawwalanii isaan sadeenuu akka du'an hoggaanii fi itti himan Sodaatiyyaa fi Nawwaalta jaarsiisii irraa ajjeesan jaartiin Fallaah fi ijoolleen shamarranii hundi mana keessa jirtu. Hundi isaanii anatumuu eegalan jette ani abaarsi bakka kanaan jira hin beeku jette. Isaan hundinuu anatumuu eegalan hoggusan maama raadiyaan isaan hunda narraa qabdee iskobbaa furattee isaan hunda tumtee narraa kaastee fiiga hara kutaa keetii naan jettee kutaa kiyya seenee jalaan cufadhee banuu hin dandeessu naan jettee ani rifaatu jette baaraga ani akkuma isaan ajaa'ibiti taatanitti anis ajaa'iba natu jirti waan takka quban qabu jette akka isaan rifatanittiin anillee rifadhee achi dhaabbachuu jira jette. Kutaa kiyya seenee hulaa jalaan cufadheetiin komodiiniif waan hin danda'u hunda hulaa jalatti guuree hedduu rifadhee hedduun sodaachuu ture. Lubbuutiyaa fi ilmooti ishoon ani garaa qaba jettee ilmooti tanaaf yaaddoo ture jettee ilmoontii waan takka hin balleessine osoo isin addunyaarra hin dhufin dhiiroo wayii wajji duuna bakka haatichi duutu ilmoo wajji jirti ilmoon garaa keessa jirti ilmootiyaa fi sodaachuu ture jettee achi booda warri dhiiraa kan jala qotan mana haakimaatti hoggaanii fi du'an booda isaan hundinuu hidhufan mana keenya dhaqaniitiin dhaban obboleeyyan kee lamaan hoggaaniif mana dhaqanummaati hafe abbaa kee fuudhanii baafatan benziila fuudhanii mana itti nannaqaniitiin mana keenya guban achi booda dhufan kilaasitti keessaan jira garuu tunniin dhagahaa jette ummanni dhiiraa gizee dhufanis hundi isaaniitu gizee dhufanii hulaan irratti tumuu eegalan jaarsi xiyyajiiti kootuti gabbeeysii ajjeesna sindhiisnu obboleeyyan isiidhaatitu faamilii teenya kanurraa ajjeese abbaa fi obboleessaa fi ilmoo jaarsi xiyyaatii ajjeefame. Ajjeese sindhiisnu naan jaan hoggusan bakka musiibaadhaati itti ta'e ilaane namni hundinuu dhufee achi jiraan warri ollaatee fi kunkunnarraa qaqqabanii dhiiraatitu dhiiratee sadii sindura ajjeesiti deemaatii dhiira barbaadadda michoon waan takka illee hin balleessitiniin dhiisaa jaanii narraa qaqqabanii akkasitti narraa hojiisan. Guyyaa 2 guutuudhaan kilaasitii keessatti keessaan qollofadhee meeshaa jalatti guuree kilaasii keessa tureen gizeenii fi uummanni dhufanii hulaan irra dadhamaa maraadiyaan gizee hunda kutaa kiyya biraa hin fagaatuun isiidhaatitu uummata narraa qabee uummata narraa oofuu tureen. Guyyaa 2 kana nyaata hin nyaanne kilaasii manni mana hirribaati mana fincaanii qofaatti mana keessa jiran. Gizeenii fi bishaan dhuguu barbaade sagaraa seeniitiin bishaan sagaraa keessaatiin dhugaa nyaata hin nyaanne garaa qabdiin akkasiin sijaajaa furdeetu maan jettee sijaajaa afardee salaatee rabbii kiyya harada jettee yaa rabbii gabrootan keessa nama ittiin nasiiba hamaanan godhi yaa rabbi ni dandeessaati uummata kana harkatti nan ajjeesi. Ammaan tana ilmooti qishoon garaa naaf seentee ammaan tanaan haadha ta'uu deemta jee gammadee yaa rabbi gammachuu tiyatan narraa hin fuudhin jettee lubbuu jalnaa dhuftee sodaallee hedduu rifachuu tureetti silaa rifaatuudhaaf lubbuu namarraa baatee lubbuu narraa baheette gizeenif nama akkasitti bu'ee sijaajaarra taa'ee du'aayee gordu hirribaa na qaba jettee ni raffatee gizeenif namaan kan xiqqishu akkasitti gachiise isaanumaa dhufee hulaanatti cabsee ol seenee morma narraa muruun harkaa baarageetiniin hirribaa kaan guyyaa 2 kana hirriba hin rafne nyaata hin nyaanne sodaa fi rifaatuu jette amma yoonifin akkatti itti fufe taaziyaa guyyaa takka qofaatu irraa hafeen yoonifin akkatti itti fufe gizee taaziyaan dhumte booda silbiisan hulaa cabsaniitiin siseenanii si ajjeesaniiti faayifirraa baafadhuun nifin jettee achi booda hijaaba habaa 2 wal gubbaan fadhee niqaama uffadhee akka isaan hin beekne uummata taaziyaa kana keessa seeniitiin bahee deemuu barbaadeni hulaa jalaa meeshaa ol guureenii komodiin ofiisira fi meeshaa waa hedduu jalatti gurgurteen jalaa ol guuree jette sa'ee uummata taaziyaa kana keessa deemee baafadheen gizeenifin alatti akkasitti gabbee booda makiinaaf kana barbaadadheetiin achi booda qarshiif waan takka illee hin qabu dahabaaf waan hin qabu kana kannee fi deemee ummaatii fi abbaa kiyyaan barbaadadhe jaa akkasitti yaadeetiin manarraa baheette ammaan tana gizeenifin manarraa gabbee ani ulfa jaalamaatiin garaa qabaa if quban qabu jettee dhiigaan irraa deemuu tureen waan meeshaa ulfaattu fi kana kaaste hoguta kan meeshaa hulaa jalatti guurtee hoguta kan jalaa ol guuruu turteen san gubbaan ammaasis beelaa fi rifaatuu fi baaree fi kana istareessaatitu itti banamee jiraan. Achi booda Osmaaniifin deemuu jiru jettee ani humnaan waan hedduu tarkaanfachuu jiru isaa garuutu deemuu hin danda'u suutaan deemuu jira ture Osmaan akkatti deemuu jiruutiin taruma takkaan akkatti nama cinaacha xiyyaa akkanatti naqabee arkee rifaatuu hoggaaniifin akkanatti achi garagalee laalu